addunyaa kana keessatti wanti guddaan ati maallaqa caalaa, hojii caalaa, digirii caalaa of harkaa qabaachuu qabdu maqaa kee yookaan ammoo personal brand keedha. Personal brand yoo qabaatte namni si amana. Carraan si barbaada. Brand keetiin addunyaa keessatti tajaajila, qabeenyaa fi bilisummaa argatta. Ati yoo personal brand hin ijaarratin namni biraa maqaa keetiin bakka bu'a. Kanaaf koorsii personal brand guutuu bilisaan isiniif qopheessee jira. Koorsii kana keessatti akkamitti akka of calaqqistu wal duraa duubaan baratta. Ofiif carraa uumuu fi maqaa kee addunyaa guutuu biratti akka qabeenya guddaa taasistu wal duraa duubaan ni baratta. Koorsii Afaan Oromoo kana keessatti yeroo jalqabaa kanaan kutaa kutaadhaan isiniif qopheessee jira. Maalummaa brand maal akka ta'e irraa eegallee hanga of beeksisuu fi carraa keenya ofiin uummannutti wal duraa duubaan kan isiniif qopheessu ta'a. Amma gaafiin guddaan hundumtuu si bira darbaa jiramoo irraa fayyadamtee gara jijjiiramaatti seenta? Filannoon si bira jira. Koorsii kanarraa ammoo personal brand guutumaan guututti maal akka ta'e irraa eegallee hanga dhumaatti kan waliin deemnu ta'a. Maalummaa personal brandii maal akka ta'e, akkaataa maqaa dhuunfaa yookaan ammoo personal brandii keessan to'achuu dandeessan tartiibaan isinittiin agarsiisa. Bu'uura irraa jalqabuudhaan brand maal akka ta'e guutumaan guututti ni hubatta. Eenyu akka taate of ibsu, haala namoonni si hubatanii fi si amaniin akkamiin brandii gaddaabuu dandeessus kan waliin ilaallu ta'a. Dabalataan ammoo akkamiin maqaa brandii kee fayyadamuudhaan galii dabalataa akka argattus xumura mata duree kanaa irratti ammoo carraa jala fiiguu yookaan ammoo ari'umannaa haala hawwataa ta'een akkamiin akka of dhiyeessitu sirriitti ni barta. Maqaa dhuunfaa yookaan ammoo personal brand balbala banuu, amantaa ijaaruu fi akkasumas dhiibbaa kee guddisuu ni qabaatta. Kun hundi ammoo har'a irraa eegaleeti. Kanaafuu yoo brand siif hojjetu galii irraa argattu ijaaruuf qophooyte baga nagaan dhuftee tartiibni jalqaba koorsii personal brand asii eegala guys. So jalqaba irratti mee personal brand jechuun maal jechuudha kan jiru guutumaan guututti waliin ilaalla. Personal gaafa jennu personal nama dhuunfaati yookaan ammoo akka dhuunfaati yoo ta'u, akka afaan oromootti jechi brand jiru ammoo maqaa yoo ta'u jecha baay'ee gadi fagooti. Yeroo namni tokko maqaa kee dhaga'u, fuula kee argu yookaan ammoo waan ati toora intarneetii irratti maxxansite dubbisu hunda waa'ee kee maal godha yaada uumuutti seena. Yaadni sun ammoo maqaa yookaan ammoo brand keeti jechuudha. Mallattoo tokko jechuudha guys. So maqaan kee, fuulli kee, seenaan kee brand ta'eera jechuudha. Gaafiin jiru garuu carraa uumuuf balbala banuuf dhiibbaa uumuuf itti fayyadamaa jirta maqaa kana. Maqummaan ati amma qabdu kun maqaa baay'ee bu'a qabeessaa fi akkasumas brand jaamee kan waamamuu danda'udha jechuudha yoo itti fayyadamne jechuudha. Qabeenya ati qabdu inni guddaan maallaqa sitti hin fakkaatin dandeettii yookaan ammoo skill osoo hin taane yookaan ammoo walitti dhufeenya illee miti guys. So qabeenyi guddaan ati qabdu maali? Maqaa dhuunfaa keetiiti yookaan ammoo personal brand keeti jechuudha. Addunyaan akkamitti si ilaala? Akkamitti akka si amananii fi akkamitti akka si yaadatanidha jechuudha. So maqummaan ati qabdu ofirraa qabdu kun maqaa brand guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Wanti si gammachiisaa immoo brand kana eegaluudhaaf yookaan ammoo ijaarsa isaa jalqabuudhaaf maali? Maallaqa yookaan ammoo meeshaalee walxaa gonkumaa si barbaachisu. Tooftaa sirrii fi yaada sirrii qofa si barbaachisa jechuudha. Maqaa kee gara branditti deebisuuf yookaan ammoo brand kee ijaaruudhaaf. Maqaan kee ilaalcha namoonni siif qabanidha. Hawaasni keessa jiraattu gaafa maqaa kee dhaga'u maal dhagaa? Fakkeenyaaf maaltu itti dhaga'ama isaanitti feeling jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa kee gaafa tuqan mallattoo wayii takkaatu itti dhaga'ama jechuudha. Kanaafuu maqummaan ati ofirraa qabdu kun ilaalcha namoonni siif qabanidha. Walqunnamtiin hundi, maxxansi hundi, yaadni hundi, ergaan ati argitu hundi hubannoo seenaaf gumaacha qaba jechuudha. Kana jechuun maqaan kee hojiidhaan brand ta'eera jechuudha. Mee brand dhuunfaa addunyaa kana irratti humna guddaa qaban tokko tokko waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf Elon Musk yoo fudhanne, Elon Musk gaafa jedhu maaltu si dhaga'ama? Sammuu kee keessatti maaltu si dhufa? Fakkeenyaaf inni kun nama milkaa biliyoonera ta'uu Elon Musk gaafa jedhan maaltu si dhaga'ama sammuu keessatti? Okraa fakkeenyaaf Imaan Gaarzii fi yookaan ammoo maqaa brand naannoo kee keessa jiran gatii akkaataa fi dhiibbaa isaanii battalumatti ni hubatu. Fakkeenyaaf hawaasa keessa jirtu keessatti nam tokko mallattoo wayiitiin gaafa hubatan maqaan nama sanii maal ta'eera? Brand ta'eera jechuudha. Fakkeenyaaf amma Elon Musk yoo fudhatte, Okraa yoo fudhatte, Imaan Gaarzii yoo fudhatte haala kana yoo hubatte namni kun brand ta'eera jechuudha. Maqaan isaanii maal ta'eera? Brand ta'eera jechuudha. Yeroo isaan argitu waan isaan dhaabbatan beektaa, ergaa isaanis ni amantaa. Sun humna maqaa yookaan ammoo branditi. Karaa gabaabaan ammoo brand jechuun maali? Sammuu namoonni ibsa dheeraa osoo hin barbaachisin si hubachiisuuf itti fayyadamanidha guys. Waadaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Muuxannoo walirraa hin cinne dhaggeeffattoota keetiif geessuudha. Fakkeenyaaf mee fakkeenya tokko isinii kennu qabiyyee haaromsaa
yookaan ammoo motiveeshinii gaafa uumtu dhaggeeffattoonni kee yeroo si waliin bobba'an hundatti maal dhagaan kaka'umsa motiveet dhibaa fi gorsa gochaan hojjetamuu danda'u ni eegu jechuudha. Yoo sana osoo walirraa hin cinne yookaan ammoo konsistansii viidiyoo ta'uu danda'a, maxxansa feesbuukaa wantoota garaagaraatti maxxansuu dandeessa. Yoo haala gaariin maxxansite namni maaliin si hubata motiveeshinii yookaan ammoo ibsaa gorsa garaagaraa hojjechuu kee sirraa eegaa jechuudha. Gaafa kana maali maqaan kee amanamaa fi yaadatamaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu maqummaan ati qabdu san maal ta'a biraand ta'ee jira jechuudha. Maqaan dhuunfaa keetii toora intarneetii qofa irra hin jiraatu. Sirriitti hubadhu toora intarneetii qofa osoo hin taane hawaasa keessa jirtu keessattis dhiibbaa uumuu danda'a. Bakka hundatti argama. Walgahii irratti akkamitti akka of dhiyeessitu, hiriyoota kee wajjin akkamitti akka wal quunnamtu, eeqaafillee akkamitti akka deebii kennituu fi akkasumas seenaa namoonni waa'ee kee himan irrattis ni dabalataa jechuudha guys. Hawaasuma keessa jirtu keessatti maqaan kee biraand ta'uu danda'a jechuudha. Maqaan kee duraanuu ijaaramaa jira. Beektanis ta'ee beekuu baattanis yoo ati dammaqinaan diizaayinii hin goone warri kaan si duraa fudhata. Sirriitti hubadhu. Fakkeenyaaf amma namni tokko Elon Musk gaafa jennu Elon Musk addunyaa tanarraa Elon Musk tokko bichaa miti. Garuu Elon Musk haati yaadattu yoomiyyuu Elon Musk biraand ta'esanidha. Hamil kaayisanidha. Ka'if ijaaresanidha. Qabiyyee kontentii yookaan ammoo maxxansuu fi kanneen kana fakkaatan saniitu sammuu kee keessa dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf Elon Musk gaafa jaan Elon Musk maqaa namoota hedduutu jira jechuudha. Amma Elon Musk biraa ka'ee yoo akka isaatti ni guddata jee itti sin dhiyaatu akkasumas hin yaadatamu jechuudha. Kanaafuu maqaan kee baay'ee murteessaadha. Furattee daftee dizaayin godhuun baay'ee murteessaadha. Korsii kana keessatti ammoo jalqabaa eegallee hanga dhumaatti walii yaana. Hiika dhugaa yookaan ammoo maqaa biraan hubachuun baay'ee murteessaa waan ta'eef kanaafidha guys. So maqaan kee eenyu? Maqaa keetirra dhaabbattee maal biraand godhuu deemta? Maqaa kee akkamiin biraand godhuu deemta? Kana hunda paartii itti aanutti waliin ilaalla. Amma guutumaan guutuutti maalummaa maqaa yookaan ammoo biraand maal akka ta'e siif gala jeetii yaada. Kun ammoo paartii lammaffaa barnoota koorsii personal brandii keenyaati. Paartii yeroo dabree irratti ammoo maalummaa personal brand gadi fageenyaan ibsinee jirra. Paartii kana keessatti ammoo waa'ee niche yookaan ammoo mata duree filachuu guutumaan guutuutti kan ilaallu ta'a. Namni kamiyyuu personal brand yookaan ammoo social media kamuu eegaluun duratti waa'ee niche beekuun dirqama. Niche jechuun maali? Niche sirrii ta'e yookaan ammoo mata duree sirrii ta'e akkamiin akka filannu, kamtu maallaqa guddaa yookaan ammoo high CPM warri jaanii jira, kamtu maallaqa guddaa kafaluu danda'a, kamirratti xiyyeeffachuu qabdanii fi wantoota hunda wal duraa duubaan isin agarsiisa. Kanaafuu paartii kana keessatti ammoo maalummaan ishee yookaan ammoo mata duree keenya guutumaan guutuutti wal duraa duubaan kan ilaallu ta'a. Mee osoo yeroo teenya hin gubiin kallattumaan gara paartii guyyaa irratti haa dabarru. Jalqaba irratti niche jechuun maal jechuudha? Niche jechuun guys mata duree addaa sooshaal miidiyaa keessan irratti xiyyeeffatudha. Fakkeenyaaf mata duree isin irratti xiyyeeffachuu qabdan waa'ee maalittiin eegaluu dandeessa. Kana jechuun fakkeenyaaf mata dureen ati maxxansitu waan takkee irratti xiyyeeffachuu qaba jechuudha. Innis maaliif si gargaara? Dhaggeeffattoota murtaa'oo mata duree sanaaf badii qaban irratti xiyyeeffachuuf si gargaara. Fakkeenyaaf waa'ee faayinaansii yoo maxxansite, waa'ee teekinooloojii maxxansita yookaan ammoo waa'ee fitness yookaan ammoo mootiveeshinii maxxansita. Isaan kanarra dhaabbattee niche filachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf maal fedhii qabda? Maal dandeessa kan jiru immoo baay'ee murteessaadha. Kanaafuu gaafa maxxansitu niche beekuun baay'ee murteessaadha. Niche jechuun mata duree addaa sooshaal miidiyaa keessan irratti xiyyeeffattuudha. Karaa gabaabaadhaan jechuudha. Innis wantoota hedduuf sin gargaara. Xiyyeeffannoo kee dhiphisuudhaan dhaggeeffattoonni kee qabiyyee kee irraa maal akka eegan sirriitti waan beekaniif saffisaan guddachuu dandeessa. Niche sirrii yookaan ammoo mata duree sirrii filachuun maaliif akka barbaachisu wal duraa duubaan haa ilaallu. Niche sirrii filachuun maaliif barbaachisaa ta'a? Niche yookaan ammoo mata duree sirrii filachuun wantoota afuriif ni fayyada. Takka paarratti ammoo dhaggeeffattoota sirrii hatachuudhaan. Fakkeenyaaf atiin kun kaatee waa'ee dandeettii teetii yookaan ammoo waan fedhinnaa ittiin qabdu takka gaafa maxxansitu namoota wanta san irratti fedhinnaa qaban hedduu horachuu dandeessa. Kanaafuu xiyyeeffannaa hatattee jirta jechuudha. Xiyyeeffannaa sirrii hatachuun ammoo personal brandii kee keessatti akka guddattuuf si gargaara jechuudha. Maamiltoota qabiyyee kee irratti fedhii dhugaa qaban ni hawwatta jechuudha. Faayidaan guddaan niche filachuu keessaa tokko dhaggeeffattoota sirrii hatachuudha. Inni itti aanu immoo maallaqa salphaatti argachuudha. Wanti kun baay'ee murteessaadha guys. Fakkeenyaaf maallaqa argachuu kana kan jennu waa'ee CPM yaadachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. CPM jechuun cost per mile jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube 1000 irratti yookaan immoo nama 1000 irratti meeqa siif kafala yoo maal hojjette wanti kun baay'ee murteessaadha. Nichoonni adda addaa
yeroo baay'ee reetii CPM yookaan ammoo galii beeksisaa ol aanaa qabu. Fakkeenyaaf waa'ee maallaqaa gaafa dubbattu YouTube namoota kaan irra caalaa dachaa 5-6 dachaa 10 see kafaluu danda'a jechuudha. Dachaa hedduu see kafaluu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni tokko waa'ee prank gaafa hojjetan prank low CPM dha. Kanaafuu ati waa'ee CPM hubattee jirta. Gaafa waa'ee teknooloojii, waa'ee faayinaansii akkasumas motiveeshinii gaafa hojjettu galiin ati argattu isaan caalaa baay'ee guddaadha. View illee isaanii gadi yoo agarte yookaan ammoo daawwattoota xiqqaallee yoo argatte galiin ati argattu baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaafuu niish sirrii yookaan ammoo mata duree sirrii filachuun inni lammaffaan maallaqa salphaatti argachuuf isin gargaara. Inni sadaffaan ammoo xiyyeeffannoo qabiyyee keetii argachuudha. Xiyyeeffannoo yookaan ammoo fookasii yoo argatte akka malee guddachuu dandeessa. Niish yookaan ammoo mata duree sirrii filachuun inni sadaffaan xiyyeeffannoo qabiyyee keetii argachuudha jechuudha. Inni afuraffaan ammoo faayidaa algooriizimii harkisuuti. Gaafa ati mata duree takka irratti xiyyeeffachuudhaan waan takka hojjette YouTube gaafa si hubatu algooriizimii YouTube namoota waan san fedhan hedduu bira si geessisuu danda'a jechuudha. Viidiyoo kee yookaan ammoo kontentii kee yookaan ammoo barreeffama kee ta'uu danda'a. Wanti ati sooshaal miidiyaa irratti maxxansitu yookaan ammoo wanti ati personal brandii kee irratti hojjettu kamiyyuu nama hedduu bira akka si godha jechuudha. Keessaa YouTube fi akkasumas TikTok gaafa fayyadamtu isaan kun gaafa ati namoonni hedduun xiyyeeffannaa argatan akkasumas namoota xiyyeeffannaa waan sanii barbaadanitti siif geessaa jechuudha. Kun maal jaama YouTube algorithm, TikTok algorithm fi kanneen kana fakkaatan jaama jechuudha. Kanaafuu niish yookaan ammoo mata duree sirrii filachuun wantoota afran kanaaf nu barbaachisa. Tokkoffaa dhaggeeffattoota sirrii hatachuu, maallaqa salphaatti argachuu, xiyyeeffannoo qabiyyee keetii argachuu fi akkasumas faayidaa algoritmii harkisuuf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu niish sirrii filachuun wantoota afran kanaaf nu gargaara. Inni sadaffaan ammoo akkaataa niish yookaan ammoo mata duree gaarii adda baasuu itti dandeenyu. Sirriitti hubadhaa. Wanti kun baay'ee murteessaadha. Gaafa kontentii qopheessitan, waa maxxansitan, sooshaal miidiyaa irratti waan adda addaa gootan jechuudha. CPM isaa hubachuun baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf an chaanalii kiyya irratti yookaan ammoo personal brandii kiyya Murre irratti wantoota hojiilee online kanneen akka kiriptoo fi kanneen kana fakkaataniin gadhiisa. View illee hedduu argachuu baadhu galiin argadhu gaayis dachaa namoota prank hojjetanii, viidiyoo koomedii hojjetanii fi kanneen kana fakkaatan ni caalaa jechuudha. Kanaafuu gaafa niish yookaan ammoo mata duree sirrii filattee wantoota hedduudhaan nama caaluu dandeessa. Amma niish yookaan ammoo mata duree gaarii adda baasuudhaaf gaafiiwwan ijoo kana of gaafachuun dirqama. Gaafiin jalqabaa maal fedhii qabda? Fedhinnaan si keessa jiru maali? Maal feetaadha amma? Gaafa waan ati feetu irraa hojjettu waan san hojjechuudhaaf fedhinnaa argatta yookaan ammoo hamilee qabda ni dandeessa. Kanaafuu niish keessan fedhii keessa dhaabbattee filachuu qabda. Inni itti aanu immoo waa'ee maalii beekta? Tarii barnootaan ta'uu danda'a, uumamaan ta'uu danda'a, ogummaa garaagaraa qabaachuu dandeessa. Waa'ee maalii beekta? Gaafa niish yookaan ammoo mata duree filattu gaafiiwwan kun baay'ee murteessaadha. Takkafarratti maaliif fedhii qabda? Inni itti aanu immoo waa'ee maalii beekta? Gaafiiwwan kanaaf ammoo deebii koomentii irratti na deebisuu hin dagatinaa. Niish keessan isiniif filuuf ni yaala. Kanaafuu mee namoonni viidiyoo kana daawwachuu jirtan kamiyyuu koomentii irratti gaafii kana deebisuu yaalaadha. Takkafarratti maaliif fedhii qabda? Inni itti aanu immoo waa'ee maalii beekta? Sadaffaan ammoo niish yookaan ammoo mata duree keessatti qabiyyee gatii guddaa qabuu fi nama hawwatu uumuu dandeessaa gaafii jedhudha amma. Gaafii sadaffaan isa kanaa inni afuraffaan ammoo fedhiinoo ni jira. Deebii keessan dhaabbadhee niish yookaan ammoo mata duree keessan kan isiniif himu ta'a. Haala kanaan kanarra dhaabbachuudhaan niish sirrii yookaan ammoo mata duree haala kanaan adda baasuu ni dandeessanii jechuudha. Inni itti aanu immoo niish filachuun bu'aa ni qaba kan jedhudha. Sirriitti hubadhaa. Namoonni keenya hedduun wanti isin hubachuu qabdan isa kana jechuudha. Niish yookaan ammoo mata duree filachuun bu'aa ni qaba isa jedhu kana. Niish gaafa filattu akkuma isiniin jee galiin keessan walad namoota hedduu jira. Namoota prank dalagu fakkeenyaaf abaluu prank dalageedhaaf prank dalagu kan dandeettiinsaa addaa sababa namni tokko isa dura hojjeteef ammoo niish hin taane filataa jechuudha. Niish akka abaluu jee. Kanaafuu mee gaafii tanaaf haa deebifnu niish filachuun bu'aa maalii qaba yookaan ammoo niish yookaan ammoo mata duree filachuun bu'aa maalii qaba? Takkafarratti niish filachuun CPM olaanaa qaban yookaan ammoo carraa affiliate qabaniif gaariidha. Fakkeenyaaf aniin kun waa'ee teekinooloojii hojjedha. Gaafa waa'ee teekinooloojii hojjedhu immoo meeshaalee gurguruu hin danda'a. Amazon keessaa, Dijii keessaa jechuudha. Meeshaalee gurguruu hin danda'a. Affiliate marketing keessaa jechuudha. Asumaanuu by the way namoonni waa'ee affiliate marketing hin beekne immoo koorsii websaayitii keenya irratti isiniif kaayatiin jira. Waa'ee affiliate marketing, YouTube automation fi akkasumas forex trading karaa gabaabaadhaan barachuu dandeessanii iddoo barbaadanii fi akkasumas yeroo barbaadanitti barachuu dandeessanii koorsii kana keessatti ammoo wal duraa duubaan irraa eegalee hanga dhumaatti koorsiiwwan barbaadan filattanii barachuu dandeessanii. Namoonni ammoo gaafii fi yaada kamiyyuu qabdan ammoo karaa WhatsApp keenyaa kanaan nu dubbisuu hin dagatinaa. Waa'ee affiliate marketing keessaa jalqabaatti isiniif kaayatiin jira. Isa kana barachuun baay'ee murteessaadha. Baradhaan isiniin jira. Kallattumaan gara barnoota keenyatti yeroo deebinu. Kanaafuu gaafa CPM jennu cost per mile wanti ati gadhiistu galii gurguddaa fi akkasumas akkaataa maallaqa walirra kafala. Fakkeenyaaf waa'ee teekinooloojii gaafa dubbattu galii warra prank dalaganii caalaa argatta. View irratti dhaabbattee
akkasumas view keessatti fakkeenyaaf warri prank dalagan daawwattoota kuma takka irratti doolaara 3-4 akkas yoo argatan ati ammoo waa'ee teknoolojii yookaan ammoo waa'ee kiriptoo kan dalagdu doolaara 5-10 fi isaanii ol dachaa hedduun argachuu dandeessaa jechuudha. Kanaafuu niche gaarii filachuun bu'aan isaa guddaan tokko maallaqa gahaa argachuudha yookaan ammoo CPM akkasumas carraa affiliative marketingii ni qabani. Niche tokko kanneen akka gatii gaariitti hojjetan CPM fi akkasumas hirmaannaa irratti hundaa'uudhaan ramadaman kanneen armaan gadii haala armaan gadiitiin isiniif kaayitiin jira. Fakkeenyaaf niche CPM olaanaa qaban yookaan ammoo high cost per mile yookaan ammoo galii beeksisaa guddaa olaanaa qabanii fi akkasumas gaafaati waan kana dubbattu maallaqni itti argattu waan guddaadha jechuudha guys. Beeksisni sitti dhufuus beeksisa waa'ee sanii akkasumas galii guddaa siif argamsiisudha. Kanaafuu mee fakkeenyaaf warra high CPM yookaan ammoo galii beeksisaa guddaa qaban yookaan ammoo maallaqa guddaa qaban hawaliin yaalluun niche jechuudha. Takkaffaa faayinaansii dhuunfaa yookaan ammoo investimentii qusannaa side hustle gaafa waa'ee kanaa hojjettu kafaltiin ta'e namoota kaan caalaa baay'ee guddoodha. Akkasumas waa'ee teknoolojii gaajetoota barnoota soofteerii AI gaafa barsiistu galiin ati argattu YouTube's ta'e akkasumas social media kee personal branding keessatti baay'ee guddaadha jechuudha. Even daawwattoota xiqqaa argattu jechuudha. Daawwattoota xiqqaa argattu galiin ati argattu baay'ee guddaadha. Waa'ee biizinasii gaafa haasoftu waa'ee fayyaa fi fitnesaa barnoota yoo how to's qophii qormaataa gosa qo'annoo fi kanneen kana fakkaatan gaafa haasoftu kallattumaan galiin ati argattu baay'ee guddaadha. Niche gaarii filachuun kanaaf bu'aa guddaa qaba jechuudha. Niche biraa immoo trending and viral niche warra jedhan guddina saffisaadhaaf kan nu gargaaru jira. Niishota yookaan ammoo mata duree guddina saffisaaf nu gargaaru. Garuu galiin isaanii waa xiqqoo ta'us saffisaan guddachuuf kan si gargaaru jira. Kanneen keessaa top 10 gaafattee waa'ee filmii namoota beekamoo teknoolojii fa'aa gaafa haasoftu wantoonni kun trend ta'an namoota hedduu biratti viral ta'an jechuudha. Viral niche warra jedhamanidha yookaan ammoo mata duree akkaan saffisaan nama hedduu bira ga'u ta'a. Top 10 list warreen akka filmii namoota beekamoo top 10 teknoolojii top 5 teknoolojii namoota beekamoo keessaa immoo top 10 famous people fi kanneen kana fakkaatan gaafattee hojjettu personal branding keessatti karaa salphaadhaan guddachuu dandeessaa jechuudha. Inni itti aanu motivationidha. Waa'ee seenaa gaafa hojjettu jechoota kaka'umsaa gaafa hojjettu warroonni kun ammoo saffisaan guddachuu danda'anii fakkeenyaaf entertainment jechuudha. Fakkeenyaaf funny clip, fail, reaction kanneen kana fakkaatan gaafa hojjettu ammoo saffisaan namoota hedduu irratti guddachuu dandeessaa. Inni itti aanu immoo pop culture fi akkasumas celebrity garaagaraa waa'ee news waa'ee oduu gaafa hojjettu daftee guddachuu dandeessaa. Akkasumas gaming highlight fi kanneen kana fakkaatan gaafa hojjettu trendidha. Warri kun ammoo niche yookaan ammoo mata dureewwan trend nama hedduu bira gahuu danda'anidha jechuudha. Kanaafuu niche gaarii filachuun kanaaf bu'aa qaba. Inni itti aanu immoo niche evergreen warra jedhamanii jira. Guddina yeroo dheeraa kan jiru fakkeenyaaf DIY and craft kan jedhamu qajeelfama akkaataa piroojeektii manaa fi kanneen kana fakkaatan gaafa hojjettu nicheewwan kun gaafa ilaa hanga dhaloota dabrutti illee search namni si barbaada namni ni daawwata. Akkasumas nyaata dhiyeessuu recipe meal preps and tips kan jiru jira. Akkasumas waa'ee travel imala irra deddeebi'uu fi gorsaa fi kanneen kana fakkaatan gaafa hojjettu namni irra deddeebi'ee daawwata. Wanta kana yeroo dheeraaf si gargaara yookaan immoo evergreen niche kan warra jedhamanidha. Inni itti aanu immoo parenting waa'ee warra ta'uu gorsa warra haaraa yookaan immoo maloota garaagaraa warra itti ta'uu dandeenyuu fi kanneen kana fakkaatan. Inni itti aanu immoo self improvement waa'ee of fayyeessuu barnoota jireenyaa oomishtummaa gaafa kana qopheessitu ammoo niche yeroo dheeraati yookaan immoo namni irra deddeebi'een si daawwata. Gaafa monetize goote immoo viidiyoon kee yeroo hunda dhalootarraa dhalootatti daawwatamuu danda'a jechuudha. So walumaa galatti niche filachuun bu'aawwan afran kana qaba. Takkaffaa CPM yookaan ammoo galii guddaa argachuu trend yookaan ammoo viral akka nu ta'u kan nu godhuu fi niche evergreen warra guddina yeroo dheeraa fi kanneen kana fakkaataniif kan nu gargaarudha. Niche gaarii filachuun wantoota kanaaf sirriitti nu gargaara. Kanaafuu niche kanneen keessaa dandeettiin kee maalii fedhiin kee maalii kan jiru deebiin keessanii paartii lammaffaa kana keessatti maalummaan niche yookaan ammoo mata duree guutumaan guututti isiniif galateetii yaada paartii itti aanutti wal agarra. Kun ammoo barnoota koorsii personal brandii keenya kutaa sadaffaadha. Paartii kana keessatti ammoo akkamiin maqaa personal brandii keenyaaf isa sirrii ta'e akkamitti akka filannu maal godhuu akka qabnuu fi maalirra dhaabbannee maqaa personal brandii keenyaa akka filannu wal duraa duubaan paartii kana keessatti isin agarsiisa. Paartii yeroo dabre irratti ammoo maalummaa personal brandii irraa gallee hanga maalummaa niche yookaan ammoo mata duree keenyaatti guutumaan guututti barannee jirra. Warroonni haalee taatanii amma viidiyoo kana irratti dhuftan ammoo paartii takkaffaa waa'ee maalummaa personal brandii fi akkasumas paartii lammaffaa waa'ee niche yookaan ammoo mata duree filachuu
guutumaan guututti maxxanseetiin jira. Erga viidiyoo kana fixanii yookaan ammoo viidiyoo kana duratti guutumaan guututti viidiyoo san daawwachuu dandeessanii osoo yeroo teenya hin gubiin kallattumaan gara paartii guyyaa irraatti haa dabarru. Jalqaba irratti personal brandii keenyaaf yookaan ammoo brandii keenyaaf maqaa moggaasuun duratti wantoota 5 beekuun baay'ee murteessaadha. Wantoota 5 kana yoo hin beekne immoo dogoggora uumuu dandeessanii. Kanaafuu personal brandii keessaniif maqaa osoo hin moggaasin dura wantoota 5 beekuun dirqama. Wantoonni 5 wal duraa duubaan haala armaan gadiitiin isiniif dhiyeessa. Jalqaba irratti start with purpose yookaan ammoo kaayyoo keetii wajjin eegaluu qabda jechuudha. Gaafa maqaa personal brandii keetiif yookaan ammoo brandii keetiif moggaastu wanti ati jalqaba irratti fokusuu qabdu purpose yookaan ammoo kaayyoo eegaltuu qabaachuu qabda. Gaafii kana of gaafachuu qabda. Kaayyoon brandii keetii maali? Yookaan ammoo brandii kana maaliif eegalta? Nama barsiisuudhaaf immoo nama kaasuuf yookaan ammoo motivate nama godhuudhaaf immoo yookaan ammoo nama bashannansiisuudhaaf maalirra dhaabbattee brandii kana eegaluuf kan deemtudha jechuudha. Maqaan kee waa'ee kaayyoo fi dandeettii keetii yookaan ammoo fedhii keetirra dhaabbachuun ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf personal brandii kiyya kana yoo ilaaltan maalirra dhaabbatee maqaan kiyya kun moggaa'e fakkeenyaaf Murre tips isa jedhu kun Murre kan jedhu maqaa qoosaa kiyyaa yookaan ammoo maqaa kiyyarra dhaabbadee plus tips isa jedhu kun ammoo nama barsiisuu fi akkasumas guddina ibsaa jechuudha. Fakkeenyaaf an barnootattis waa'ee teekinooloojii baay'een jaaladha. Akkasumas dandeettiiwwan nama barsiisuu fi akkasumas haasa'uu akkasumas kaayyoon kiyyaa rakkoo furuu fi hojii onlaayin hojjechuu fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Kanarra dhaabbadee maqaa kiyyaa haala kanaan Murre tips jedhee moggaafadhe jechuudha. Isinoo purpose yookaan ammoo kaayyoon keessan maali? Maaliif banachuu deemtan? Maal feetan? Maal dandeettii qabdan? Yeroo darbe viidiyoo paartii dabree irratti waa'ee niish yookaan ammoo mata duree sirriitti gadi fageenyaan ibseetiin jira. Niish yookaan ammoo mata dureen isiniif kallaan maqaa keessan akkamitti akka banattan akkamitti akka moggaaftan ammoo baay'ee isin dhibu jechuudha. Niish keessan irra dhaabbachuudhaan akkasumas maqaa keessan walitti fiduu dandeessanii. Kanaafuu start with purpose inni jedhu ammoo isa jalqaba irratti check godhuu qabdanii jechuudha. Inni lammaffaan ammoo keep it simple and memorable ta'uu qaba. Maqaan ati moggaafattu maqaa baay'ee salphaa gabaabaa fi akkasumas memorable kan namni dagee sammuutti qabachuu danda'u ta'uu qaba. Maqaan gabaabaa kan yaadatamuu fi baay'ee salphaa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf maqaan akka Nike yoo fudhattan Nike kun brandiidha jechuudha. Apple yoo fudhattan Apple's brandiidha. Imaangaarzi yoo fudhattan Ali Abdaal yoo fudhattan Murre tips yoo fudhattan maqaaleen akkanaa kun maali? Maqaalee baay'ee gabaabaa kaayyoo qaban maa irratti akka xiyyeeffatan namni ni hubata jechuudha. Kanaafuu akka salphaatti dubbachuun akka salphaatti hubachuun akkasumas yaadachuuf kan namaa mijaa'u ta'uu qaba. Inni sadaffaan ammoo reflect your niche. Niche yookaan ammoo mata duree keetii wajjin wal simuu qaba yookaan ammoo mata duree keetirra dhaabbachuu qaba. Fakkeenyaaf niche kee maa irra dhaabbata? Maal feeta? Fakkeenyaaf paartii yeroo dabre irratti maalummaanis gadi fageenyaan ilaallee jirra. Niche san irra dhaabbattee yookaan ammoo mata duree keetirra dhaabbattee banachuu qabda jechuudha. Yoo niche kee kan kaka'umsaa ta'e yookaan ammoo kan motiveeshinii ta'e jechoota akkam fayyadamtaa Ingiliffaa keessas ta'uu danda'a, Afaan Oromootiin ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf jechoota akkam fayyadamuu qabda? Rise, grows, mindset, elevate fi kanneen kana fakkaatan fayyadamta yoo waa'ee motiveeshinii taate. Fakkeenyaaf abaluu motiveeshin jechuurra maal fayyadamtaa? Rise fayyadamtaa, grows, mindset, elevate faa fayyadamuudhaan maqaa kee cinatti maqaa gabaabaa cinatti walitti hiitee goota. Akkamitti AI yookaan ammoo ChatGPT filachuudhaan akkamitti maqaa keenya akka filannus wal dura duwwaan ni ilaalla. Inni afuraffaan ammoo check availability dha yookaan ammoo maqaan san si dura gadhiifamee jira. Fakkeenyaaf atummaan amma kaatee Imaangaarzi yoo filattee Imaangaarziin amma dura si dura qabatee jira jechuudha. Maqaa san gonkumaa filachuus hin dandeessu guddachuufis si rakkisaa jechuudha. Kanaafuu osoo biraandii keessan kallattumaan hin eegalin maal godhuu qabdan? Check availability yookaan ammoo maqaan kun gadhiifamee jira isa jedhu ilaaluu qabda. Fakkeenyaaf maqaan ati filattee YouTube, Instagram, TikTok, websaayitii fi kanneen kana fakkaatan irratti banaa ta'uusaa dirqama ilaaluu qabda. Akkamitti ilaaltaa? paartii kana keessatti wal duraa duubaan ni ilaalla. Pilaatfoormii hundarratti maqaa wal fakkaachaa qabaachuun maal fidaa? Amanamummaa guddaa siif kenna jechuudha. Kanaafuu maqaa erga filattee kadhattumaan biraandii kee osoo hin seenne maal godha qabda? Maqaan san weebsaayitii irratti gadhiifamee jira. YouTube irratti banaa jira. Instagram irratti, TikTok irratti keessaahu YouTube fi TikTok irratti yoo qabatte baay'ee bareedaadha. Inni itti aanu immoo weebsaayitiidha. Hunda isaarratti akkamitti maqaa filannee akkasumas check availability maqaan kun gadhiifamuu fi gadhiifamuu dhabuusaa akkamitti akka ilaallus waliin ilaalla. Inni shanaffaan ammoo emotional connection kan jiru baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf waan kaka'umsaa abdii milkaa'inaa fi kanneen kana fakkaatan ta'uu qabaachuudha. Fakkeenyaaf waa'ee dandeettii ta'e irratti waa'ee dandeettii diraamaa hojjettu yoo qabaatte diraamaan ati hojjettu san miira namaa tuqaa akkasumas nama kakaasaa yookaan ammoo dandeettii ta'e irra dhaabbattee niche filatte. Kanaafuu maqaan ati filatte san maqaa baay'ee attractive, maqaa gabaabaa, maqaa waa'ee keetii ibsu ta'uu qabaachuudha. Kanaafuu maqaa personal brandii keenyaaf osoo hin filanne wantoota shanan kana beekuun baay'ee murteessaadha. Takka faratti start with your purpose kaayyoo kee beekuu qabda. Inni itti aanu immoo
keep it simple and memorable. Maqaan ati filattu gabaabaa ta'uu fi kan sammuu namaatti qabatamu ta'uu qaba. Inni itti aanu reflect your niche. Maqaan ati filattu niche mata duree kee wajjin walitti hidhachuu qaba. Inni itti aanu immoo inni afraffaan check availability. Maqaa erga filattee immoo biraandii kee osoo hin eegalin maqaan san gadhiifamee jira isa jedhu dirqama beekuu qabda. Inni shanaffaan immoo emotional connection. Maqaan ati filattu ammoo miira namaa tuquu qaba. Kanaafuu hariiroo miira namaatii wajjin wal qabachuu qaba jechuudha. Kanaafuu wantoota shanan kana dirqama beekuu qabda. Erga wantoota kana beekte mee amma kallattumaan ChatGPT yookaan immoo AI fayyadamuudhaan maqaa keenya akkamiin akka filannuu fi akkasumas maqaan san gadhiifamee jira yookaan immoo namni nu dura fudhatee jira kan jiru guutumaan guututti kan waliin ilaallu ta'a. Kallattumaan mee ChatGPT yookaan immoo AI fayyadamnee maqaa keenya maalirra dhaabbannee biraandii keenyaaf filachuu akka qabnu wal duraa duubaan ni ilaalla. Akkamiin AI yookaan immoo ChatGPT fayyadamuudhaan maqaa isa sirrii fi maqaa gabaabaa ta'ee maqaa baay'ee attractive ta'ee maqaa keenyarra dhaabbachuudhaan niche yookaan immoo mata duree keenyarra dhaabbachuudhaan akkamiin akka filannu guutumaan guututti haasin agarsiisu. Chrome kiyyaniin seenaa itti aansuudhaan maaliin godhaa gubbaa kanarratti ChatGPT yookaan immoo Gemini yookaan immoo isa barbaaddan fayyadamuu dandeessanii garuu an paartii kana keessatti ChatGPT fayyadama. ChatGPT jee sarchiniin godhaa ChatGPT jee haala kaaniin godhaa sarchii gaafaan godhu jalqaba irratti naaf fida niin seenaa. Wow, amma keessa ChatGPT kiyyaa naaf seenee jira. Namoonni ChatGPT maal akka ta'e hin beekne immoo AI baay'ee filatamaa fi akkasumas gaafiiwwan hedduu gaafattan isiniif furuu danda'u fi wantoota hedduu irraa barachuu dandeessanidha. Isin akkaawuntii keessan kireet godhachuu dandeessanii warri haaraa taatan warri amma dura ChatGPT fayyadamaa hin jirre iimeela keessanii fi paaswordii isin gaafata paaswordiidhaan guuttanii ni seentanii. Sana booda haala kanaan ChatGPT kiyyaa gaafaan seenu haala kanaan naaf fida. Sana booda jedha kanarratti iddoo ask anything isa jettu kana maaliin godhaa prompt yookaan immoo gaafii ChatGPT gaafadhuun qaba. Fakkeenyaaf amma gaafii kana ChatGPT ni gaafannaa jechuudha. Maal jennee gaafannaa I am going to create a personal brand that fully represent me combining my real name. Iddoo kanatti asitti wanti hubachuu qabdan namoonni maqaa keessaniin brand banachuu barbaadan real name jettanii asitti ni gootanii warri ammoo maqaa qoosaatiin banachuu barbaadan yookaan ammoo maqaa qoosaa fakkeenyaaf maqaan kiyya Muraadii maqaa Murreeniin baradhe jechuudha personal brand kiyya waan nuti taleef yoo maqaa akkasii barbaadan ammoo iddoo kana maal gootan isa real name yoo kana maal gootan nickname gootan nickname okay nickname jechuu dandeessan. Asirratti sirriitti hubadhaa yoo maqaa keessan isa qoosaa barbaadan maqaa qoosaa fakkeenyaaf maqaa namoonni hedduun Murreenaan jenna yaama Murree kana niin jaalladha waan ta'eef maqaa kiyya nickname fayyadameetiin maqaa kiyya sarchi godhaa yookaan ammoo yoo maqaa keessan nickname hin barbaanne maqaa keessan barbaadan iddoo kanatti maal gootan real name jettan real sirriitti hubadhaadha real name jettanii asirratti wanta kana ni jijjiirtu sana booda powerful brand name here is the info jettanii jala kanarratti information inni isin gaafatu ni guutan takka faaratti my name fakkeenyaaf maqaa keessan yoo asirratti real name gootan maqaa real name keessanii iddoo kanatti ni guutanii fakkeenyaaf real name godhee waan hin jiruuf maqaa kiyya amma akka haalaatti isin agarsiisa Muraad niin godhe bakka kanatti Muraad. Right, my nickname yoo barbaadan ammoo nickname kana add ni gootan isinis yoo maqaa nickname keessanii banattan fakkeenyaaf nickname kiyyaas iddoo kana niin guuta. Nickname iddoo hojii kana maaliin godha Murree fakkeenyaaf. Nickname kan jiru kun maqaa qosaati. Fakkeenyaaf an real name niin banadha waan ta'eef rakkoo hin qabu. Inni itti aanu immoo my niche yookaan ammoo mata duree keessan ammoo maalirra dhaabbatanii banachuu deemtan yookaan ammoo rakkoo maalii furuu deemtan yookaan nama bashannansiisuuf immoo viloogii dalaguuf immoo nama barsiisuuf immoo maaliif banattan niche mata duree niche ammoo guutumaan guututti paartii yeroo dabree irratti ilaallee jirra warri haala taatanii paartii kana irratti dhuftan ammoo paartii lameen dabree daawwachuu hin dagatinaadha mata duree waa'ee maalummaa personal brandii fi akkasumas niche guutumaan guututti hubachuu qabdanii fakkeenyaaf jira kanatti my niche kan jiru kun maal ta'uu qaba waan irra dhaabbatan niche yookaan ammoo mata duree keessan ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf motivationidha, fitnessidha, educationidha, lifestyleidha yookaan ammoo maal irra dhaabbatanii banattan kan jiru baay'ee murteessaadha jechuudha. So fakkeenyaaf asirraa guututti maaliin godhaa fakkeenyaaf waa'ee tech fakkeenyaaf tech waa'ee teeknooloojiitti fakkeenyaaf kana waan ta'eef maaliin godhaa amma niche kiyyaa kanarratti haa xiyyeeffatu niin godhaa jechuudha. Sana booda maqaa kiyya arguudeetiin jira Murad maqaa nickname kiyyaas arguudeetiin jira akkasumas niche yookaan ammoo mata duree kiyya arguudeetiin jira jechuudha. Amma ChatGPT asirra dhaabbachuudhaan maqaa kiyya naaf baasaa jechuudha. Maqaa uniikii ta'e maqaa shortii ta'e maqaa gabaabaa ta'e akkasumas irra dhaabbatee yaada naaf kennaa jechuudha. Kanaafuu isa kana maaliin godhaa sarchiniin godhaa mallattoo tana niin tuqaa. Sana booda as keessa deemuudhaan ChatGPT'n guutumatti maqaa babbareedaa naaf filaa. Waaw akkuma agartan ChatGPT'n maqaa kiyyaa fi niche kiyya irra dhaabbachuudhaan maqaalee kiyya babbareedaa
bareedaadha jee yaadu hariileetii yookaan ammoo hariiroo teeknooloojii hojii qabu guutumatti naaf fida jechuudha. Fakkeenyaaf maqaalee 10 kana jira hanga 10 15 dhibbaallee sarchi godhuu dandeessanii make have to 150 jettanii maqaa yoo isiniin taane keessaa baafachuu dandeessan. So jala kanatti akkuma agartan Murre Tech wow inni tokkoffaan ammoo click modern and instantly show your technology niche easy to remember and a global friendly. So maqaa inni naa kan ulala maqaa baay'ee filatamaati. Murre Tech, Murad X, niche kiyya maqaa kiyya nickname kiyyaa fi akkasumas maqaa kiyya irra dhaabbachuudhaan haala kanaan naaf kenna. Inni itti aanu immoo Tech Murre, Murreverse, wow, code brand, code by Murad, Murre Mind, Murad Labs, Tech Pulse by Murre, Next Murre, Murad AI. Wow! Isinis maqaa keessan irra dhaabbatanii maqaalee haala kanaan inni isinii tarreessu maal gootan as keessaa tokko ni filattanii jechuudha. Fakkeenyaaf ana asirraa kan jalqabaa kun baay'ee natti tolee jira. Murre Tech fi akkasumas inni itti aanu immoo Murreverse isa jiru kun baay'ee natti tolee jira jechuudha. Maqaa kiyyaa fi maqaa nickname kiyya keessaa walitti qabee maal godha maqaalee kana naaf fidaa jechuudha guys. So baay'ee filatamaadha. Haala kanaan maqaa keessan guutumatti barachuu dandeessanii asirratti wanti hubachuu qabdan abaluu tube Marre tube jechuu sanirra maqaa isin barattan maqaa haala kanaan niche yookaan ammoo mata duree keessan ibsu ta'uu qaba wanta akka irratti xiyyeeffatu ta'uu qaba akkasumas maqaa yuunikii ta'uu qaba jechuudha. Haala kanaan maqaa keessan ni barbaafatanii erga ChatGPT'n haala kanaan isiniif kennee maal gootan amma as keessaa check availability isaa yookaan ammoo maqaan kun gaddifamee jira kan jedhu karaa adda addaatiin ilaaluu dandeessan. Fakkeenyaaf Murre Tech isa jiru kana ni ilaalaaf. Fakkeenyaaf isa kana copy ni godha. Murre Tech isa kana copy ni godha. Maqaan kun namni na dura banatee jira gaddifamee jira kan jedhu baay'ee murteessaadha. Kana ilaaluudhaaf maal gootan YouTube, TikTok seentanii username keessan add godhuu qofa akkasumas website keessan irratti search godhuu qofa. Mee fakkeenyaaf jalqaba irratti YouTube irratti gaddifamee jira, TikTok irratti gaddifamee jira kan jedhu waliin ilaalla. Jalqaba irratti maal goona as keessaa ni baana. YouTube kiyya as keessaa ni baa. Sana booda YouTube Studio yookaan ammoo YouTube Studio kiyyin seena. YouTube Studio ni beektan jeetii yaada. Yoo hin beekne ammoo kallattumaan Play Store keessaa dabarfattanii YouTube keessan yoo walitti connect godhatanii fayyadamuu dandeessanii. Sana booda YouTube Studio kiyyaniin seena. Sana booda YouTube Studio kiyya haala kanaan naaf fida. Amma maaliin godhaa gubbaa kanarratti logo kiyyaniin filadha. Logo kiyya gaafan filadhu haala kanaan naaf fida. Sana booda isa qalamaa kana filachuudhaan maaliin godhaa maqaan kun gaddifamee jira yookaan ammoo namni na dura banatee jira isa jedhu niin filadha. Sana booda maaliin godhaa jala kanarratti handle isa jedhu akkuma agartan handle isa jedhu kana filachuudhaan qalama isaa sana booda maqaa san copy paste sittiin godhaa fakkeenyaaf keessatti paste maqaan amma filadhisan paste. Wow! Haala kanaan gizeen arguu maqaan kiyya raayitii naaf dee jira. Wow! Maqaan kun gaddifamee jira. Amma maaliin godhaa kallattumaan maqaa kana iddoo adda addaattis Facebook irrattis, TikTok irrattis akkasumas YouTube irratti amma qabadheetiin jira. Karaa adda addaatiin qabachuu dandeessanii jechuudha. So maqaan kun yoo gadi hin dhiifamniin mallattoo diimtuu yookaan ammoo mallattoo XST isiniif fida. So maqaa kana deebitanii namni isin dura qabatee jira kan barbaadan kanarra wayyaa haala kanaan ni filattanii fakkeenyaaf annaaf gaddifamee jira. Wow! Isa kana save ni godhaa jechuudha. Kana booda namoonni tokko maqaa kanaan namalee banachuu hin danda'u kallattumaan qabadheetiin jira jechuudha. Amma YouTube irratti check goonee jira. Karaa TikTokiinis karaa Facebookaatiinis haala kanaan check godhattanii yoo YouTube irratti isiniif gaddifame baay'ee filatamaadha. Amma mee websaayitii keenya irratti gaddifamee jira kan jiru waliin ilaalla as keessaa ni baana. Sana booda as keessaa boodaan maal goona kallattumaan Chrome kiyyatti ni deebi'a. Chrome kiyyatti haala kanaan deebi'a ammallee deebi'uudhaan iddoo plus yookaan ammoo mallattoota ni filadha. Amma maaliin godhaa maqaan kiyya kun doomeenii irratti gaddifamee jira yookaan ammoo doomeenii keessaan namni qabatee jira kan jedhudha. Isa kana gubbaa kanarratti search ni godha. Iddoo kanatti maaliin godhaa Namecheap jee ni barreessa Namecheap. Wow! Namecheap isa jiru kana ni filadha. Kun akkuma agartan Namecheap IT Service Management Company isa jiru kana maaliin godhaa ni filadha. Isa kana gaafan filadhu kallattumaan Namecheap isaanii naaf fida. Kun jala kanatti akkuma agartan websaayitiin kun www.namecheap.com ta'uu isaa sirriitti hubadhaadha kan jalqaba irratti isiniif fidu. Isa kana ni seentanii sana booda maqaa keessan websaayitii keessan irratti gaddifamee jira isa jiru waliin ilaalla. Sana booda amma haala kanaan Namecheap kiyya keessa guutumatti naaf seenee jira. Sana booda maaliin godhaa jala kanatti akkuma agartan isa register or a domain name to start isa jiru kana ni filadha. Sana booda maqaan nama ChatGPT naaf kenne yookaan ammoo kan inni ifi filadhisan maaliin godhaa asirratti paste ni godhaa akkuma YouTube. Sana booda paste ni godhaa Murre Tech isa jiru kana search ni godhaa. Wow! Amma search gaafaan godhu maqaan kun available naan jaa yookaan ammoo not available naan jee naaf fida. So haala kanaan Murre Tech gosa adda addaa naaf fidee jira. Sana booda maaliin godhaa gaddeemuudhaan gadumaan deema. Sana booda Murre Tech isa jiru kun akkuma agartan guys Murre
tech.com isa jiru kana maali guutumatti haala kanaan naaf fidee jira jechuudha. Murre tech.comiin gadhiifamee jira. Domain name kana bitachuun ni danda'a. Amma bitadhee akkaan fedhetti itti fayyadamuu ni danda'a. Website irratti gadhiifamee jira. Akkasumas YouTube irratti gadhiifamee jira. Karaa TikTok fi Facebook fi kana hundaanis ni ilaala. Yoo saniin gadi hin dhiifamne immoo YouTube irratti gadhiifamuun isaa baay'ee guddaadha. Kanaafuu YouTube irratti ni qabatanii haala kamiin domain name keessan maqaa personal brand keessan fayyadamuudhaan akkamiin akka bitatan immoo karaa gabaabaan paartiilee itti aantu keessatti ni gargaara. Paartii kana keessatti maqaa akkamiin akka filannuu fi maal dhaabbannee akka filannu guutumaan guutuutti isiniif gala jeetii yaada. Paartii itti aanu keessatti immoo akkamitti biraandii keenyaaf kalara loogoo fi vaayibii keenya akkamiin akka filannuu fi akkasumas wantoota garaagaraa waliin ilaalla. Viidiyoon kun isinitti tole immoo laayik godhuudhaan saayiboota keessaniif sheer godhuu hin dagatinaadha. Chaanala keenyaaf haaroo taatan immoo sabiskiraayib godhuun maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaadha. Gaafa sabiskiraayib gootan immoo iddoo bell notifiikeeshinii kana balachuudhaan viidiyoon keenya nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf isin gargaara. Paartii itti aanutti wal agarra. Hello guys, kun immoo paartii afraffaa barnoota koorsii personal brand keenyaati. Paartii kana keessatti immoo akkamiin personal brand keenya loogoo fi akkasumas baanarii kalara keenya irratti hundaa'uudhaan akkamiin akka hojjennu wal duraa duubaan isin agarsiisa. Loogoo yookaan immoo baanarii hojjechuun immoo faayidaa guddaa personal brand keenyaaf qaba. Namoota attract godhuuf yookaan immoo harkisuudhaaf baay'ee murteessaadha. Akkasumas bareedina channel keenyaatii fi akkasumas maamiltoota harkisuudhaafis illee guddaa qaba. Kanaafuu akkamitti akka loogoo dabalatee akkasumas baanarii YouTube keenyaaf hojjennu wal duraa duubaan isin agarsiisa. Loogoo yookaan immoo baanarii kamiyyuu hojjechuudhaaf ammoo dandeettii yookaan ammoo dizaayinara ta'uun gonkumaa isin hin barbaachisu. Karaa salphaadhaan ammoo weebsaayitii tokko qofa fayyadamnee akkamiin akka loogoo fi baanarii keenya personal brand keenya maraaf akkamitti akka hojjennu wal duraa duubaan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf loogoo gaafa hojjennu maqaa keessan sirriitti ibsu qaba. Fakkeenyaaf an akkuma agartan asirratti Murre kan jiru Murre tips maqaan chaanala kiyyaa yookaan ammoo personal brand kiyya Murreedha. Garuu asitti itti aanee immoo tips kan jirudha. Kan lameenuu wal keessa maynee haala salphaadhaan akkamiin akka hojjennu ni danda'a. Fakkeenyaaf maqaan Murre kan jiru immoo maqaa bakka bu'aa as keessatti yookaan ammoo balbii yookaan ammoo ampoolii tana keessatti jira. Sana booda kan gubbaratti argamu kun ampooliidha. Ampooliin ammoo tips kan jiru bakka bu'aa. Fakkeenyaaf gorsaa barnoota garaagaraa waan adda addaa bakka bu'aa jechuudha. Kanaafuu loogoo gaafa dizaayin gootan loogoon keessan isin ibsuu qaba yookaan ammoo niish yookaan ammoo mata duree keessan sirriitti ibsuu qaba. Isinis steepii kana hordofuudhaan nafaana bootanii jalqabarratti maal gootan iddoo haaraa kana baruudhaan maal gootan canva.com jettanii sarchi gootanii fakkeenyaaf asirratti godheetiin jira kunoo akkuma agartan weebsaayitii kana sarchi ni gootanii. Websaayitiin kun wantoota garaagaraatiif isin gargaara. Even viidiyoo hojjechuuf illee baay'ee isin gargaara. Baay'ee salphaadha. Amma ammoo loogoo fi baanarii keenya kana fayyadamnee hojjannaa jechuudha. Namoonni bilbila fayyadamu jirtanis websaayitii kana sarchi ni gootanii www.canva.com haala kanaan sarchi ni gootanii gaafa isin sarchi gootan jalqabarratti wanti isin gootan akkaawuntii keessan imeelii fayyadamuudhaan ni banattanii. Fakkeenyaaf jala kanarratti akkuma agartan an kiyya banadheetiin jira. Haala kanaan informationii kiyya haala kanaan guuteetiin jira imeelii kiyya. Isinis informationii keessan imeelii tokko fayyadamuudhaan ni banattanii. Haala kanaan gaafa banattan ammoo yookaan ammoo loogiin gaafa gootan kallattumaan haala kanaan isiniif fida. Maal gootan jalqabarratti maal hojjenna loogoo keenya hojjenna. Loogoo hojjechuudhaaf iddoo gubbaa kanatti akkuma agartan create yookaan ammoo mallattoo iddoo takka isiniif fida. Isa kana ni filattanii. Sana booda gaafa haala kanaan filattan haala kanaan isiniif fida. Amma maal hojjechuu deemtaa gaafi ijoolsi gaafata. Kanneen keessaa baanarii loogoo waan barbaadde dizaayina isaarra dhaabbachuun ni filatta. Fakkeenyaaf jalqabarratti wanti nuti hojjennu loogoodha waan ta'eef maal filannaa isa loogoo jiru kana ni filannaa loogoo kana ni filadha. Sana booda loogoo kiyya dizaayin godhuudhaaf amma keessa isaatti ni naqaa jechuudha. Personal brandii keessaniif kalara yuunikii tokko qabaachuu qabdanii. Fakkeenyaaf chaanala kiyya irratti deebitanii yoo ilaaltan kalarriin an fayyadamu gurraachaa fi adii wal keessaan fayyadama. Fakkeenyaaf asirrattis gurraacha adii akkasumas baanara kiyya irrattis ammoo adii fi gurraacha wal keessaan fayyadama. Kun ammoo akka dafee hedduu mul'atuuf ittiin dabalee kalara barbaadan kalara yuunikii tokko lama sadii akkas qabaachuu qabdanii. Fakkeenyaaf kalara kiyya haala kanaanii. Sana booda wantoota lama gubbaa kanarratti naaf fidaa tempileetii fi akkasumas istaayil isa jirudha. Template kun loogoo duraan dizaayin taate sanarratti edit godhachuuf si gargaara. Peetos keessaa kan barbaadde ni filattanii yookaan ammoo an amma fakkeenyaaf oriijinaala uumeetiin isin agarsiisa. Sana booda maaliin godhaa loogoo kiyya kana filadhaa. Loogoo kana filadhee jalqabarratti kalara yookaan ammoo favorite kalarii keessan ni filattan. Fakkeenyaaf an daarkiin fedha isa kana kalara kana ni filadhaa. Sana booda kana keessaa kamiin filadhaa isa black tokko ni filadhaa. Fakkeenyaaf isa kana isa kana ni filadhaa. Isinis kalara kan barbaadan yookaan ammoo kan naaf taatanii addan ni filattan jechuudha. Sana booda maal gootan yoo barbaadan ammoo suuraa keessan irratti ol baafachuu dandeessanii chaanala keessan personal brand keessaniif yoo loogoo yookaan ammoo suuraa keessan fayyadamuu barbaadan maal gootan isa upload jiru kana filachuudhaan suuraa barbaadan upload yookaan ammoo maxxansuu dandeessanii. Fakkeenyaaf isa upload jiru kana ni filadhaa. Sana booda suuraa silaa loogoo barbaadan
add ni godhatan yoo suuraa teessanii loogoo create godhachuu barbaadan sana booda karaa barbaadanitti edit godhachuu dandeessanii garuu guyyaa irraa kan isin agarsiisu immoo icon fayyadamneeti fakkeenyaaf background godha sana booda icon yookaan immoo loogoo akka channel kiyyaa yookaan immoo haala kanaan fayyadamee isin agarsiisaa jechuudha kana godhuudhaaf maal goona isa element jiru akkuma agartan isa element jiru kan filattanii isa element gaafa fudhatan immoo asirratti fakkeenyaaf iddoo search jiru kanatti maal gootan niche keessa irra dhaabbatanii fakkeenyaaf waa'ee teknooloojii barsiistaa waa'ee teekii barsiistaa ni barsiistaa yoo nama barsiistuu taate yookaan immoo nama educationii kan nuyi taate maal fayyadamta balba fakkeenyaaf balba beektanii search ni gootanii balba gaafa gootan ampoolii yookaan immoo beekumsa bakka bu'a kanaafuu ampoolii akkuma haala kanaas keessa deemtanii diizaayina barbaadanitti ni fudhatanii fakkeenyaaf takka fudhadheetiin isin agarsiisa warroonni niche keessan teknooloojii ta'e gootan warri food ta'e immoo waa'ee nyaataa food gootan fakkeenyaaf food waa'ee nyaataa dubartii yoo jiraatte jechuudha yoo waa'ee nyaataa eegaluu barbaadan graafiks ijoo kana filachuudhaan sana booda background kan qabne loogoo asirraa fayyadamuu ni dandeessanii yoo waa'ee nyaataa niche keessan ta'e jechuudha an amma fakkeenyaaf niche takka bicharatti isin agarsiisa niche san niche barnootaa yookaan immoo kan teknooloojiiti fakkeenyaaf isa kana back sana booda bulb jee searching godhaa sana booda searching godhaa sana booda haala kanaan naafida isa graphic yoo kana background kan qabne ni filadha fakkeenyaaf gosa hedduu naafida jechuudha isinis as keessaa kan barbaadan kalara barbaadanii ni filattanii fakkeenyaaf mi'aan isa kana filadhu waaw isa kana filadheetiin jira sana booda ni guddisaa ammallee maal godhaa kalara kana ni jijjiiraa isa kalara joo kana filachuudhaan isa white yookaan immoo adii kalara favorite kiyya ni filadha waaw karaa salphaadhaan loogoon kiyya naaf hojjetamee jira namoota barnoota barsiisaniif baay'ee murteessaadha loogoon kun so loogoon kiyya jalqaba irratti naaf xumuramee jira yoo barbaadan immoo maqaa dabalataa jalatti add godhachuu barbaadan isa text joo kana filattanii sana booda add heading kan jooni filattanii sana booda maqaa keessan fakkeenyaaf an Murre tips fakkeenyaaf Murre tips yookaan immoo Murre text jechuun ni danda'a haala kanaan ni filadha sana booda maqaa kiyya maaliin godha jala kanarratti ni ka'a easy loogoon keenya haala kanaan fakkeenyaaf waaw amma karaa salphaadhaan maal godheetiin jira loogoon kiyya guutumaan guututti naaf jira yoo barbaadan immoo ampooliin jirtanii haala kanaan karaa salphaadhaan diizaayina keessan godhattanii jirtanii jechuudha kana maaliin godha isa share jooniin filadhaa sana booda download waaw baay'ee salphaadha diizaayinara ta'uun gonkumaa isin hin barbaachisu karaa salphaadhaan amma loogoo teenya hojjennee jirra download godhannee jirra jechuudha amma immoo maal goonaa loogoo teenya hojjennee jirra amma maaltu nu hafaa baanar yookaan immoo imeejii duubaa ta'an nu hafa imeejii tanaas immoo kalaraa fi loogoo teenyaan akka wal fakkaatuun haala kanaan ni godhanna fakkeenyaaf beeksisa adda addaa duuba kanatti godhachuu dandeessanii fakkeenyaaf an weebsaayitii koorsii kiyya tipples.com beeksisuudhaaf walitti connect godhee haala kanaan godhadheetiin jira baay'ee isin barbaachisaa fakkeenyaaf namoonni audiensii guddaa qabdan fakkeenyaaf an amma hanga 40,000 qaba namoonni asirraa karaa weebsaayitii kiyyaa dhaquu danda'anii istaayila kanaas fayyadamuu dandeessanii baanar hojjechuudhaaf ammoo karaa salphaadhaan maal goona kaanvaa keenyatti ni deebina kaanvaa keenya jalqaba fakkeenyaaf haa deebi'u sana booda isa kirit yoo kanaan filadhaa kirit yookaan ammoo mallattoo idoo kana gaafa filadhu haala kanaan diizaayinii isaanii naaf fidaa sana booda maaliin godhaa YouTube banner kun akkuma agartan guys YouTube banner yoo Facebookaaf barbaadanis yoo Instagraamis barbaadaniif yoo weebsaayitii barbaadaniif diizaayina silaa waan irratti hojjechuu barbaadan san add ni gootan fakkeenyaaf inni lammaffaa bannerii waan ta'eef YouTube banner isa yoo kanaan filadhaa YouTube bannerii immoo baay'ee salphaadha karaa salphaadhaan akkuma akkaawuntii keenya kanarratti filachuu ni dandeenya guys so jalqaba irratti maaliin godhaa haala kanaan filadheetiin jira amma diizaayinara YouTube walitti qiyaasee yookaan immoo likkii isaatiin naaf kennaa jira fakkeenyaaf haala kanaan akka kompiitara irrattis akkasumas bilbila irrattis diizaayina sirriitiin yookaan immoo diizaayina sirriitiin mul'atutti haala kanaan naaf ka'a sana booda fakkeenyaaf kabbileeta kiyyan deebi'a sana booda haala kanaan naaf fidee jira amma maaltu naaf fidaa ammallee akkuma jalqabaatti teempileetaa fi istaayil nu fidaa sana booda kana keessaa kan barbaadan ni filattanii fakkeenyaaf kan pirimeemii fi kan bilisaa jira baay'ee salphaadha warri bilisaatu gahaadha waan ta'eef bilisaanii fudhatanii fakkeenyaaf an isa kana filadha isa kana gaafa filadhu waaw amma akkuma agartan diizaayina kiyyaa walakkaa irratti adnaa godhee jira sana booda maaliin godhaa amma baakgiraawundii kana ni jijjiiraa favorite color yookaan immoo kalara kiyya kan hin jaalladhutti hin jira isa kana filachuudhaan isa kalara joo kana ni filadhaa sana booda dark yookaan immoo fakkeenyaaf wal keessaa godhu white dark waaw amma gurraachi hedduu keessaa mul'ata sana booda maaliin godhaa back amma haala kanaan baatariin kiyyanaaf tolee jira yoon barbaade laala akkuma agartan niche kun ammoo hawantaati fakkeenyaaf namoota ispoortii dalagan daampeelaa qaban personal brand isaanii haala saniin ta'e haala kanaan ni fayyadanii fakkeenyaaf an sanii miti waan ta'eef arra sana booda diileetiin godha yoo barbaadan ammoo warri niche keessan ispoortii ta'anii diifattanii sana booda isaa kanallee diileet waaw amma karaa salphaan maaliin walakkatti isaa kana maaliin godha kan amma maaliin godha barreeffama kana maqaa kiyyatti ni jijjiira Murre tips fakkeenyaaf isa kana
haala kanaan godha. Sana booda haala kanaan gizee gootan amma iccitii takkaan isin hima. Iccitii kana keessaa maal gootan sarara sadii kan gubbaa kananii filattanii sana booda gad deemuudhaan align to the page isa jiru kana maal gootan center isa jiru kana filattanii center. Waaw amma dizaayinni kiyya sirriitti naaf ta'ee jira. Amma maaliin godha loogoo kiyya add godhuu qofa yoo barbaadan immoo maqaa waan beeksisuu barbaadanii fakkeenyaaf akka kiyyaatti fakkeenyaaf an owner of tpels.com in godhee isin ammoo waan barbaadan godhuu dandeessanii back gara fakkeenyaaf loogoon add godhee isin agarsiisa. Loogoo kan reefu element waaw loogoon kun kan loogoo kiyyaaf godhe kanaafuu kana add ni godha. Kana booda ni xiqqeessa. Waaw amma maaliin godha sarara sadii sana booda align kan jiru filadhee maaliin godha center ta'ee jira. Amma dizaayinii kiyya ni xiqqeessa malee. Waaw amma karaa salphaan maal godheetiin jira walakkaa kaayetiin jira. Sana booda kalara isaa ni jijjiira. Kalara isa jiru kana filachuudhaan white. Waaw easy baay'ee salphaadha. Kunoo haala kanaan baanarii keenya guutumaan godhetti hojjennee jirra. Amma baanarii kana gaafa ol baafnu bilbila irrattis sirriitti mul'ata akkasumas kompiitara irrattis warra fayyadamu taabileeta irrattis warra fayyadamuu fi kanneen kana fakkaataniif maal godha sirri mul'ata. Amma sana booda fidhatiin jira. Sana booda share sana booda download. Fakkeenyaaf an niche barnootaatiin isin agarsiise isin ammoo waan barbaadaniif sanirra dhaabbattanii filachuu dandeessanii kana dibeettan jeetii yaada. Sana booda kun haala kanaan download naaf ta'ee jira jechuudha. Amma baanarii hojjedheetiin jira loogoo hojjedheetiin jira. Amma maxxansuu qaba. Fakkeenyaaf isa kana maxxansuudhaaf maaliin godha YouTube kiyyaan hin deebi'a. Waaw amma sana booda maaliin godha isa loogoo kana hin filadha. Sana booda YouTube studio ni seena. Warri bilbila qabdan ammoo bilbila keessan qofa fayyadamtanii upload yookaan ammoo maxxansuu ni dandeessanii. Baay'ee salphaadha kana maxxansuudhaaf. Waaw amma YouTube studio kiyya seenee baanara kiyyaa fi loogos maxxansuu qofa. Waaw haala kanaan naaf fidaa. Sana booda warri PC fayyadamtan ammoo gad deemtanii customization isa jiru akkuma argitan customization ni filattu. Sana booda wantoota lama isinii fidaa baanaraa fi akkasumas loogoo. Sana booda isa change kan jiru fakkeenyaaf jalqaba irratti baanara image isa jiru kana change. Waaw isa kam filattan isa baanaraa filattan fakkeenyaaf baanaraan booda irra hojjenne kunoo waaw open easy kunoo akkuma argitan dizaayinii ni naaf mul'atu bilbila irrattis kompiitara irrattis staayila bareedaa kanaan naaf mul'ata. Sana booda done. Sana booda loogoo kiyyaas jiruudhaaf isa change loogoo change kunoo akkuma argitan kana filadhee loogoo kiyya ammoo squareedha kunoo dizaayinii isaa sirrii naaf mul'ata. Sana booda done easy. Sana booda isa kana maaliin godha publish. Baay'ee salphaadha. Personal brandii keenya guutumaan guututti bareechinee jirra. Amma loogoo tana TikTok irrattis Facebook page fi kanneen kana fakkaataniif fayyadamuu ni dandeessan karaa salphaadhaan. Amma guutumaan guututti loogoo kiyyaas baanarii kiyyaas ol baaseetiin jira. Sana booda isa view channel isa yookaan ni filadha. Sana booda channeliin kiyyaa bareedee naaf mul'ata. Amma karaa kiyya filadheetiin jira. Loogoo adii godheetiin jira. Loogoo baanarii kiyya hojjedheetiin jira. Waaw guys haala kanaan kun akkuma agartan an haala kanaan hojjedheetiin jira. Isinis kanarra bareechitanii steppii amma isin garsiise kana fayyadamuudhaan hojjechuu ni dandeessanii. Gaafis ta'ee yaada kamiyyuu qabaattan ammoo karaa salphaadhaan koomentii irratti na beeksisuu hin dagatinaan isiniin jaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee ammoo like godhuudhaan chaanalii keenyaaf haala taatan ammoo subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaadha. Barnoota personal brandii keenya koorsii afuraffaa haala kanaan turre jirra walagar.